Hacaaluu Hundeessaa akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajii 29 bardabree galgalsaatti 3 walakkaarraatti magaal Finfinneetti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Eega ajjeefamee amma waggaa tokko guute. Sagantaan keenyarraa garcaalanii yaadannoo isaa irraa xiyyeeffata. Am garuu naannoo Tigraay taa'ee gallu. Mootummaan yeroo Tigraay kan mootummaa federaalaatiin muudame waraanii naannichaa takka dhaabbatu mootummaa federaalaa gaafachuun miidiyaaleen biyyaalessaa gabaasee ture. Erga waraanii sadaasa waggaa dabree galee kun yeroo jalqaba kan mootummaan ejjennoo isaanii jijjiire. Asiin dura mootummaan Itoophiyaa yaada waraanii hammariin furu fudhachuu diduun biyyoota lixaatiin wal gufachaa turan. Argaruu mootummaan federaalaa gaafii dhukaas dhaabuun bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay dhiyeesseef akka fudhate miidiyaan mootummaa gabaase. Ibsa galgala hambaayanii mootummaan federaalaa gaafii fudhachuu beeksise. Bulchiinsi yeroo bu'uura namoomaa fi rakkoo dabalataa haal geessisuu hin dandeenyeen mootummaan federaalaa waliigaltee dhukaas dhaabuu akka godhuu gaafate. Bulchiinsi yeroo bu'uura namoomaa fi rakkoo dabalataa haala geessisuu hin dandeenyeen mootummaan federaalaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka godhu ture kan gaafate. Mootummaan federaalaa muddama naannicha keessa jiru yaada keessa galchuun akkasumas humnoota Tigraay irraa gara nagaatti kan dhufan ni jiru yaada jedhuun waan amaneef gaaficha fudhachuu ibseera. Hojii gaggeessaan bulchiinsa yeroo Tigraay Dr. Abrahaam Balaay ganni galaa waan jiruuf qonnaan bultoonni Tigraay tasgabbaa'anii hojii qonnaa akka raawwataniif gargaarsi namoomaa namootaaf danqaa malee akka ga'uuf akkasumas furmaata siyaasaa yeroo isaa madaalu kennuun mootummaan federaalaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka godhu gaafatee ture. Gama kaaniin haalli magaalaa Maqalee keessa jiru maal fakkaata jennee jiraattotaa fi aangawoota gaafannee turre. Guyyoota 5 tajaajilli geejjibaa dhaabbatee akka ture itti gaafatamaan biiroo geejjibaa naannichaa Dr. Asaffaa Baqqala himaniiru. Gama kaaniin ammoo jiraattonni gara sa'a boodaa dubbisne ammoo jeeqamanii akka oolanii fi magaalichatti muddamni akka hammaate dubbatu. Gara galgalaa kana garuu humnoonni Tigraay gara magaalaatti galaniiru waan jedhameef haalli jijjiiramuu. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 4 murteemanii murtii kennuu kabajamaa hin jirre jechuun dhaddacharraa irraa hafan. Qaamni seera raawwachiisuun seera kabajaa waan hin jirree fi murtiitiin dhiyaannu jechuun himatamtoonni 4 murtiitti iyyatan. Waayilikeen Habtaamuu Xibaabuu dubbise ture. Galatoomii aslii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi shororkaa fi dhimmoota heeraa tokkoffaa galmee obbo Jawaar Mohaammed faa namoota 24 har'atti beellamee kan ture. Abbaan alangaa ragaalinsaa golgaa duuba fi akkasumas dhaddacha cufaa keessatti jecha akka kennaniif iyyata fooyyeessee akka dhiyeessu taasifame irratti deebii himatamtootaa yookaan immoo kan abokaatoo isaanii dhagaa'uuf ture. Manni murtichaa har'atti beellamee kan ture. Haa ta'u malee dhaddacha irratti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Zaadaane fi obbo Dajanee Xaafaa dabalatee namoonni 10 kan galmee obbo Jawaar Mohaammed faa keessatti argaman jechuudha. Dhaddachatti hin dhiyaanne keessattuu namoonni 4 hooggantoota KFO kan ta'anii fi kunneen biroon jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Zaadaane fi obbo Dajanee Xaafaa mana murtichaaf iyyata erguun isaanii har'a dhaddacharratti himameeti kan jiru. Iyyatni isaan ergan kunis mana murtiitti dhiyaachuu akka hin barbaanne kan agarsiisudha. Sababa guyyaarraa dhaddacharraa hafaniif wanti isaan himatan keessattuu ajajni manneen murtiitiin kennamu yookaan murteewwan manneen murtii murteessan kabajamaa hin jiranii. Qaamni seera raawwachiisu ajajawwan kunneen hojiirra oolchaa hin jiru. Hanga ajajni manneen murtii qaama seera raawwachiisuun kabajamaa hin jirretti immoo mana murtiitti dhiyaachuu hin dandeenyu jechuudhaan iyyata galfachuu isaanii abbootiin seeraa galmicha of harkaa qaban har'a himaniiti kan jirani. Gama biraatiin immoo abukaatoowwan himatamtootaa dhimmicha akka isaan hin dhageenye yookaan immoo iyyata obbo Jawaar Mohaammed faan mana murtiidhaaf dhiyeessan kana akka hin dhageenyee fi keessattuu guyyaa boruu gara mana sirreessaa deemuudhaan maamila isaanii wajjin haasa'anii gara dhaddachaatti akka dhiyaatan akka taasisan beellamni biraan akka kennamuuf gaafataniiru. Haa ta'u malee abbootiin alangaa dhimma kana mormaniiru. Abukaatoowwan hojii jaarsummaa hojjechuu hin danda'anii dhimmichi dhimma seera yakkaatiin ilaalamu qabudha. Kanaafuu haaluma kanaan manni sirreessaa poolisii mana sirreessaa namoota gara dhaddachaatti hin dhufne yookaan immoo hin dhiyaannu jedhan hidhee nuuf yaadheessu. Yoo kun ta'uu baate immoo akka filannoo lammaffaatti dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti yaa ilaalamu jechuudhaan dhaddachicha yookaan immoo mana murtii gaafataniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaa yaada garee lamaanii erga dhaggeeffateen booda dhimmoota garaagaraa kanaan wal qabatan ilaaluu fi akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 29 bara 2013 beellam qabate.
Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Suudaan qondaaltota mootummaa waraana Darfuur keessatti qooda fudhachuun murtii yakkoota waraana idil addunyaa ICC'tti himataman dabarsitee kennuu fi waliigalti. Bulchiinsi ammaangoor jiru ICC'tti kan himataman pireezidantii duraanii Omar al-Bashir dabarsitee kennuuf wadda galee ture. Haa ta'u malee namoonni dabarsuuf deeman eenyufaa akka ta'an maqaan isaanii hin ibsamne. US haleellaa xiyyaara Iraakiif Siiriyaa keessatti geggeessuun Pentagoon ibsa baasan beeksise. Hidhattoota Iraan deeggaraman irratti xiyyeeffachuun wiirtuulee sochii fi kuusaa meeshaalee waraanaa irratti tarkaanfii fudhachuu ibsite. Pireezidaanti Baayiden lammiilee US eeguu fi tarkaanfii akka fudhatu ifaatti beeksise. Somaaliyaatti naannoon Puntland loltoota Al-Shabaab 21 du'aan adaabde. Raadiyoon mootummaa akka gabaasetti namoonni kunneen waggaa 10 oliif ajjeechaa fi haleellaa boombii raawwataa turan. Erga dootiitti murtaa'een booda itti dhukkaafamuun ajjeesan. Awustreeliyaatti namoonni lama qullaaduu qanqaamatan seera COVID cabsuun adaabaman. Namoonni lamaan kun qarqara bishaanii Kibsidniitti argamuutti ba'anii aduu qanqaamatanii gadamsee sodaachifnaan iyyatan. Amma seera fayyaa hawaasaa eeguu ba'ee fi cabsee jedhanii doolaa Awustreeliyaa 1,000 akka kaffalan itti murame. Lammiileen Kooriyaa Kaabaa huqqachuu bulchaa isaanii Kim Jong-uniif yaadda'uuf miidiyaaleen biyyaalessaa ibsa baasaniin himan. Haal fayyaa isaanii yeroo dheeraa fi dubbii ijoo ture garuu maaliin akka dhukkubsatu namni beeku hin jiru. Kim erga abbaan isaa du'e bara 2011 aangootti dhufe. Pireezidantiin Uganda Yoweri Museveni Afrikaan talaalii COVID-19 ofiin oomishuu qabdii jedhe. Bulchaan kun yoo cufaa Afrikaan biyyi lixaa harka dur qabachuun hin barbaachisu jedhe. Afrikaatti ammaatti namni hedduun talaalii COVID-19 hin argan. Aangaa'onni Kamboodiyaa nyeencaa nama waliin jiraatu seeralaan jedhee irra fudhate. Nyeenci kun lammii Chaayinaa jiraachaa ture TikTok irratti viidiyoon isaa beekama. Namoonni bineensota mana keessatti guddifachuun mirga hin qabu jedhe. Eebbi albaamee artist Hacaaluu Hundeessaa maal maliisaa fi yaadannoon waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa galgal kana bakkeessumoonni kabajaa fi maatii fi jaalatoonni isaa argamanitti Finfinnee hoteela Skylight'tti geggeeffamaa jira. Sagantichi kan irratti dubbii kataasiste haati warra Hacaaluu Aadde Faantuu Damisee akkan jetti. Aceekoo anii fi ati waliin jiraannee ijoollee keenya guddifannee dulloomnee waliin duuna siin jedha ture. Ati garuu lakki kiyyuu ati ijoollee guddista naan jechaa turte. Edaa akka duutu hin beekta ture maaf natti nimirree kuni gaafii kiyya. Acee nama lubbuun jiru hin faarsu jette. Warri Aceekoo ajjeesistan dhugaa fi dhiiga isaa dhoksitan inuma bubbula malee dhugaan inuma baha. Dhugaan ilma waaqaati jedha Oromoo yeroo mammaaku. Waayilkeen ammayyoo ittaanaa ka sagantaa kan irratti hirmaate adeemsa sagantichaa gaafadhe ture. Ulfaadhu asliigaa sagantaan 11 lakkaatti eegalamee ture garuu barfatee eegalee keessummoonni namoonni garaagaraa ogeeyyiin muuziqaa namoonni siyaasaa qondaalonni mootummaa weellistoonni barattoonni damee garaagaraa agarraa namoota garaagaraa kan argee galma keessatti baay'een isaanii faayamanii dhufanii CDs warri qabatan argeera ammatti immoo yeroo timmanaa bilbilte immoo shaamaa ibsaa turan gadda isaanii ibsachuudhaa fi haalli jiru baay'ee hawwataadha deeggartoonni isaa namoonni isa beekan namoonni isa jaalatan immoo gadda isaanii ibsachuuf kan uffata gurraacha illee uffatan jiru fakkeenyaaf maatiin isaa abbaan isaa haati warraa isaa dabalatee uffata gaddaa yookiin immoo uffata gurraacha uffatanii argee sagantaa irratti. Miirri namoota sagantaa kan irratti hirmaate maal fakkaata? Miirri gaa waluma keessa namoonni an dubbisee jijjiru weellistoonnis jijjiru namoota keessaas kan an dubbise maallaan jedhani kaani Hacaaluun duune namni hojiin isaa bara baraa yaadatamu du'een jedhamu jedhanii warra kaan immoo duusaayyuu har'a reefu mirkaneeffadhee kannaan jedhes jira ture Qamar Yusufi egaa waa'ee Hacaaluu jabina isaa cimina isaa bara lubbuun ture waan dalagee waan itti yaadatamuu danda'u weellistoonni ani gaafa dhinatti maniiru kanalatti sagantaa kanarratti illee namoonni kaan dargaggoolleen dubbadhellee waa'ee isaa waan gaarii akkasumas immoo fakkeenyummaa isaa akka hordofan kanatti manis jiru artistoonni dubbise Taadalaa Gammachuun hangafa Hacaaluuti. Tole guddaa galatoomii taadde har'a guyyaa albama Hacaaluutti argamna sagantaa kanarratti si arge Hacaaluu gaafsidiin albamii kun kan xumuraati lubbuun hin jiru amma akkamiin akka yaadatamuu barbaadda akka weellisaa
tokkotti. Hacaaluun akka inni itti yaadatamu kan hin barbaachisu. Hacaaluun yeroo keenya goota bara baraan yaadatamuu qabu. Goota inni irraanfatamne umurii isaa xiqqaatti wanta guddaa nama hojjetee addunyaa kanarra darbeedha. Kanaaf Hacaaluun jenereeshinii itti aanu jenereeshinii sadii afuritti seenaan isaa akka darbuu danda'utti hojjetee darbe. Gaafa Oromummaan ka'u Hacaaluu wajjin ka'a. Kanaaf Hacaaluu gaafa yaadattu akka Oromoo, akka hiiroo Oromoo, akka goota Oromoo, akka qabsaa Oromoo tokkotti bara baraan seenaan isaa yaadata. Jenereeshin dhufus dhaloonni dhufus seenaa isaa barachaa akka Hacaaluutti uummata isaatiif falmachaa falmiin garuma tokkoon qofaa miti. Barumsaan diinagdeedhaan gara adda addaatiin Hacaaluu akka fakkiitti akka fakkeenyatti fudhatee dhaloonni itti aanu irraa akka barachuu danda'utti akka yaadatamuu barbaada Hacaaluu. Isaan dura immoo Qamar Yuusuf ni jira. Dhuguma himuudhaaf akkumaan kana dura jeetti reefullee interviirraan ture garaan nu badeera. Duraan dursee arraan amane Hacaaluun du'uu arraan ifa amansiisaa jira. Hojiinsaa akkuma baratame hojiin Hacaaluma fakkaata. Nama qulqulluudha, nama sabaaf yaadu, nama gaarii, nama goota hojiinsaas isuma fakkaata. Immoo duraa saamame Rabbiin nafsi isaa jannatatti haa tursiisu. Warra isaallee fi daa'imman isaa, haadha mana isaa, abbaa isaa, haadha isaa, uummata Oromootii fi uummatuma Itoophiyaati illee cimina Rabbi haa kennuufi. Hacaaluun nu qofa irraan duune diina biyya kanaa cimaa san dura dhaabbateeti goota falmee lubbuu isaa kennee uummata kanaaf wareegame nama irraanfatamuu qabuumi. Sagaleen isaa kan maayyii kun immoo nu biratti bakka guddaa qaba. Dabalataan immoo sagantaa kana irratti haati warraasaa fi abbaan Hacaaluu Hundeessaa gara Hacaaluu dhimma haqa isaarra kan isaan waltajjii har'aarratti dubbatanii haqa isaa ammallee kan arganne waaqa namni waaqa akka kadhatuu fi haati warraasaa maal jettee waan lama dhabee haadha warraa abbaa warraa kos dhabee dhugaa isaas nan dhabee jettee dubbattee dhimmi ijoogaa har'a waltajjii kana irratti kan maatiin dubbatan dhimma haqaa wal qabatu natti fakkaata akka hubannoo kootti. Jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareettuu jirtu eessa jirtu Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganumaa guyyaa irraa yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa irraa xiyyeeffanne nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Sagantaa akka qophees Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Oscar Bunga kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborii Saati akkana nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhambula. Jalqab kophee irra keessatti albaamiin sadaffaa artist Hacaaluu Hundeessaa arrebbifamaa jira. Namoonni hirmaatan maal jedhan? Hacaaluu gaafa yaadattu akka Oromoo, akka hiiroo Oromoo, akka goota Oromoo, akka qabsaa Oromoo tokkotti bara baraan seenaan isaa yaadata. Uummata kanaaf wareegame sagaleen isaa kan maayyii kun immoo nu biratti bakka guddaa qaba. Obbo Jawaar faa amma murtiitiin dhiyaannu jedhan iyyanni isaanii maali? Ajajni manneen murtiitiin kennamu yookaan murteewwan manneen murtii murteessan kabajamaa hin jiranii qaamni seera raawwachiisu ajajawwan kunneen hojiirra oolchaa hin jiru. Mootummaa Federaal Itoophiyaa gaafii mootummaa yeroo Tigraay waraanii akka dhaabbatu gaafate deebisuun fudhachuu beeksisee kanaaf oduu biraalee qabadhee dhiyaadhe.